raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya roobii reediyoo sagalee Oromoorraa yeroo kana isiniif darbu. Qophiilee keenya beeksisuun kanan isin wajjiniin turu Anayyaantu Dameeti. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii mala jireenyaati. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophiin keenya xumuramutti akka nu wajjiniin turtan isiniin affeera. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisan Naabasaa Waaqjiraati. Murtii dabaa manni murtii wayyaanee obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa irratti dabarse qaamoliin adda addaa balaaleffachuutti fufan. Obbo Baqqalaa Garbaa ala darbee murtiin ji'a 6 kan itti kenname yoo ta'u, torbaan darbees irra deebi'amee mana murtiitti sagalee dhageessisuu diddan yookaan owwaachuu diddan jechuun adabbiin ji'a 6tti kennameera. Kana laalchisuun biyya keessaaf biyya alaarraa mormiin adda addaatti fufee jira. Qaamoliin hawaasaa adda addaa akka himanitti nama manedhaatti ukkaamsanii sadarkaa adda addaatti gidiraa itti agarsiisuun yakka olaanaadha. Mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota hiika jechaa obbo Baqqalaa fi waayillan isaanii hidhaadhaan adabuun kunis seeraan ala. Advokeesii for Oromiyaanis ibsa nuuf ergeen akka hubachiisetti dabdi akkasii gaaffii qajeelaa uummati qabu gara dabarsuuf kan raawwatamu jedheera. Keessattuu obbo Baqqalaa Garbaa yeroo wal'aansa fayyaatiif iyyannoo dhiyeeffatanii qaamotiin adda addaa isaan deeggaraa jiranitti dabalataan hidhaatti kennuun beekaa qaamaaf qalbiidhaan cabsuudhaaf kan yaadame jedheera advokeesii for Oromiyaan. Mana marii United States keessatti miseensi sadarkaa olaanaa koree dhimmoota alaa ibsa gidduu darbe baaseen akka hubachiisetti adabbiin mana murtii Itoophiyaa kan obbo Baqqalaa Garbaa irratti darbe kun kan balaaleffatamuu qabu. Gareen kun ibsa gidduu darbe baase kanaan akka mormetti yeroo hidhamtoonni kumaan lakkaa'aman hiikamaa jiranitti manni murtii Itoophiyaa obbo Baqqalaa Garbaa mana murtii tuffate jechuudhaan hidhaa dabalataa baatii ji'a 6 itti muruun kun hedduu nama gaddisiisa. Koreen gidduu OPDO gidduu darbe Adaamaatti wal ga'ee Dr. Nagaasoo Gidaadaa akka faayidaa mootummaarraa argatan murteesse. Koreen kun akka ibsetti pirezidaantichi kanaan dura faayidaa argachuu qaban dhabuunsaa qajeelaa miti. Kanaaf OPDO'n akka murteessetti Dr. Nagaasoon wal'aansaaf dabalatee tajaajila isaan barbaachisuuf gargaarsa mootummaarraa ni argatu. Kana malees OPDO'n konkolaataa akka argatan murteessee jira. Kana irratti xiinxaltoonni akka jedhanitti mootummaan durumaanuu sirna mataasaan kabajne amma immoo rakkoon itti dhufnaan waan qabatu wallaalee asiifachuu taala jedhanii qeeqaniiru. OPDO'n murtii qajeelaa kana amma kennuun baduu baatus akka waliigalaatti rakkinoota walxaxaa biyyattiin keessa galtee fi gaaffii uummata Oromoof deebii qajeelaa akka argatuuf otoo hojjattee irra wayya jechuun yaada kennaniiru. Oromiyaa bakka adda addaatti fincilli uummataa gaggeeffamaa jira. Finciloota Oromiyaa guutuu keessatti gaggeeffamaa jiran ilaalchisuun waraqaan tamsaafamaa jiru akka hubachiisutti mootummaan Itoophiyaa abbaa irree waan ta'eef humna uummataan malee fedhii isaan aangoon gadhiisu. Kanaaf uummati Oromoo akkuma kanaan duraatti tokkummaa isaa jabeeffatee mootummaa dabaan uummata miidhaa jiru kan ofirraa kaasuu qaba. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaannu tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbeeti. Ittaansee sagantaan keenya idilee mala jireenyaatu dhiyaata. Amma gara walleettan isin dabarsa.
gamtoomne tokkoomne diina buqqifna. Asoku gareen kararraa illoltu ka'ee fintoltu tilliksi hundeen buqqisi akka hin hafne iddishii irree tokkummaa cimsinaa gamtoomne tokkoomne diina buqqifna. Tokkoomne hamboorra wallagga salaale arsiirra baleerra sululta sandaafa shawaarra burraayu finfinne oromiyaa. Injira daloonni jajjabeeni bubbulaan abbaase beekadeeni inkenu daloonni biyya baasa leetarka du'aa morkura saasa. Injira daloonni jajjabeeni bubbulaan abbaase beekadeeni inkenu daloonni biyya baasa leetarka du'aa morkura saasa. Bobokkisaa jira qeerrooni gumaata baasa jajjabeeni inteenye har'a siffiniinsa akkuma kaleesseetti gadeeni. Bobokkisaa jira qeerrooni gumaata baasa jajjabeeni inteenye har'a siffiniinsa akkuma kaleesseetti gadeeni. Dandiiree raasafisa deemu aduun osoo niin karaatti ofeete biyya gadhiiftu jarreen garaan keessa qoraanti. Firuma ofii reeffatti haamtu duraan illee fira wayyaala kophaa loluun taphanuun baasu gamtaan loluutu irra caala gamtaan loluutu irra caala cimnee loluutu irra caala gamtaan loluutu irra caala cimnee loluutu irra caala. Loliyaa qeerroo irree tokkummaa cimsinaa gamtoomne tokkoomne diina buqqifna. Loliyaa qeerroo irree tokkummaa cimsinaa gamtoomne gamtoomne diina buqqifna. Loliyaa qeerroo irree tokkummaa cimsinaa gamtoomne tokkoomne diina buqqifna. Loliyaa qeerroo irree tokkummaa cimsinaa gamtoomne gamtoomne diina buqqifna. Loliyaa qeerroo horicha diinaa qeerroo. Loliyaa qeerroo diinta qolattu roorroo. Loliyaa qeerroo yaa bokkisu boonni lolu. Loliyaa qeerroo isa kana jeesu tolu. Loliyaa qeerroo irree tokkummaa cimsinaa gamtoomne tokkoomne diina buqqifna. Tokkoomne diina buqqifna. Harargee Sabbaata Bushooftu Wadaama Salaale Xaafoorra Shanooda Jimmaarra Jalduuko Gimbiirra Ilurra Tokkoomne tokkoomne diina buqqifna. Kun qophii mala jireenyaati. Qophiin mala jireenyaa torbaanii guyyaa tokko isin dhiyaata. Kaayoon qophii kanaa uummanni Oromoo beekumsa, ogummaa fi muuxannoo isaan barbaachisu argatanii akka murtee qajeelaa fudhachuu danda'an hunneessu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagantaa addaa keessatti walgeettii ilaalla jechuun walgeettii yeroo baay'ee dhageettanii biyya keessas ta'e biyya alaatti sabni martuu walgeettii godhataa jechuudha. Garuu wanti adda keessatti qabnee ilaallu yoo jiraate walgeettii maaf milkaa'aa maaf hin milkoofne walgeettii hin barbaachisu moo hin barbaachisu akkamiin ilaalee murteessa eentu murteessa walgeettiin tokko yoo godhamu maal fa'atu ta'a ka jedhu badhinaan laalla jechuudha. Duraani walgeettii hin barbaachisa moo hin barbaachisu kaayoo isaa maali yoo ka barbaachisu taate eenyuuf waamama yoomii waamamuu qaba yoo waamne maal fagoona walgeettii kanarraa maaltu argama ka jedhu
keessa deemaniiti ilaalanii jechuudha. Yoo keessa deemanii walgeettiin hin barbaachisu hin barbaachisu beekame walgeettiin kun hin ta'amoo hin ta'u ammoo akki itti murtaa'u akka jechuudha. Akkuma dhaaba adda addaatiin hawaasa adda addaatiin waan adda addaa waan geggeeffamu keessatti yeroo garigarii walgeettiin kun akka itti murtaa'u dhageetti maan namni walgeettiin kun nu barbaachisaa jedhee namni dhaga'ee walgeettiin kun akka ta'amu godhaa jechuudha. Yeroo garii walgeettiin kun hin barbaachisaadha kun hin barbaachisu jedha. Kanaafuu warri dhimmi sun laalu vootii godhaniiti namni irra caalu yoo walgeettiin hin barbaachisa ka jedhu taate walgeettii waamanii jechuudha. Kun hin barbaachisa kun hin barbaachisu yeroo jedhanii akkasii wal mormiin dhalatu. Ka biraa ammoo mariin taa'anii wal dhageeffatanii hin barbaachisamu hin barbaachisu irratti walii mari'atanii warri didaaruuf warri hin barbaachisa jedhu waliin ta'anii haasa'aniiti hin barbaachisa waan jedhu irra gayanii jechuudha. Waan amma konsaltatiif waan jedhan jechuudha. Kun ammoo walgeettii ajajaan waamamaa jechuudha. Keessattuu biyyan guddanne keessatti yeroo baay'ee namuma itti gaafatamatu walgeettii jira koottaas hin jedha. Diduu hin dandeettu jechuudha. Didde ammoo rakkootu si dhufaa jechuudha. Kanaafuu atillee walgeettii san dhaqxeeti achi muddaa jechuudha. Yoo walgeettiin kaawamuu jedhame ka duraa walgeettii kanarraa wanti argamuu danda'u walgeettiin kun ammoo maaliif akka barbaachise walgeettiin kun yoo dhiifne walgeettii kana yoo itti dhiifne akki biraa karaan biraa walgeettii malee waan kana karaa itti dalaguu dandeenyu jira. Fakkeenyaaf iimeelii haa ta'u mimoo haa ta'u reediyoon dabarsu miidiyaarra waan adda addaa gooneeti waan kana dhaamsa keenya dabarsuu dandeenya. Wanti kun walgeettii malee milkaa'uu hin danda'u jedhaniiti waan adda addaa keessa deemanii uduu walgeettii kana waamne horii ba'utu jira yeroo baddutu jira hajaa biraa tabaddutu jira waan adda addaa ilaalaniiti yoo walgeettii malee wanti kun ka furachuu ka hin dandeenye taate dan itti deemanii jechuu akka marattu. Yoo ka itti deeman taate walgeettii eenyufaa waamamuu qabaan eenyufatu yoo argame wanti kun milkaaya. Maaliif warri hajaa wanti sun isaan laaliyoo achi hin jiraanne walgeettiin kun hin milkaa'u jechuudha. Tokko walgeettii tokko akka milkoofne ka dhoggu warri bakka sani barbaachisan argamuu dhabu. Yookiin ammoo warra bakka sanitti hin barbaachifne waamu. Kanaaf waan walgeettiin tokko milkaa'uu dhabuuf keessa tokko waan kanaa jechuudha. Kanaafuu yeroo walgeettii waamani warra bakka sani barbaachisu waamu. Yoo warra kanniin hin waamne maaltu dhalata? Murtii ati kennitu akka bultu yookiin ammoo akka jiddu ta'a jechuudha. Yoo bakka namoonni barbaachisan hin jirretti murtii kennite murtiin tantee boruu akka jiddu taata. Deebi'u yookiin ammoo waan ati irraa wal dhabbii irraa uumattu ta'a jechuudha. Maaliif guruppiin akkasii ijaarama warra akkasiitiin murteessee maaliif murteessee ta'a jechuudha. Yoo ammoo warra bakka sanitti hin barbaachifnellee waamte rakkoon isaa warri waa ati hojjettu kana waan quban qabneef yookiin ammoo fedhii waan ittiin qabneef jecha waa ofii dalagataa waa ofii dubbataa waa ofiitiif dallanaa. Kanaafuu hajaan tantee uduu hin milkoofne adda deemtanii jechuudha. Ka biraa walgeettii akka milkaa'u wanti godhu tokko ajandaa waa akkanaatiif walgeennaa sa'a ganaatiif walgeennaa wanti goonu waa akkanaati waa akkanaa irratti eebalu fa'atu dubbataa jedhanii waan tokko lafa kaa'u. Wanti kun ammoo wanti barbaachisuuf takkaffaa waan hojjetaa jirtu kana akka tissitu si gargaara. Lammaffaa warri walgeettii dhufani walgeettii kanaaf akka qophaayan gargaaraa jechuudha. Maaliif firriftee walgeettiin kun maal akka ta'e maaliif akka barbaachise garamitti akka deemu walgeettiin kun dhumate maal akka ta'u firriftee waan itti ergiteettuuf namni itti qophaa'ee dhufaa. Yeroo qophaa'ee dhufu waan dalagamullee hin beekaa karaarraallee hin bayuu jechuudha. Ka biraa ajandaa wanti si gargaaruuf yeroo waan itti keetteettuuf waan maraa daqiiqaa meeqaa yookaan immoo sa'a meeqaa akka itti dubbattu waan gootee lafa keetteettuuf yeroo kan kee kana qusachuuf si gargaara. Lammaffaa waan biraa akka namni itti edaane si gargaaraa jechuudha. Kunniin ajandaan lafa kaayuun akka wanti tokko milkaa'u si godhaa jechuudha. Ka biraa walgeettiin uduu hin taaneen dura yeroo walgeettii nama waamtu waan nama background information jedhan maalinni
waan armaan dura ta'ameeru waan kana hidhaa qabu. Yoo waliin mufiin jiraate yoo wanti gaariin ta'amee jiraate yoo waan armaan dura ta'ameeru ka waan ammaa gargaaruu danda'u nama walgeettii kanarra qooda fudhatu maraayyuu yoo kennitee jiraatte namni achi dhufeeti waan silaa beekuu sarra jiru kana beekee waan dhufeeruufi achitti gaafii hin taane sin gaafatu jechuudha. Akkana maalii kun akkana gootanii kun akkana ta'ee namni itti kolfaaju jechuudha. Maaliif namni nama sanii hime waan hin jirreef jecha yeroo baay'ee namni waan silaam duraan beekee qabu beekee dhufuu sarra jiru achitti gaafata. Kanaafuu keessummaa ta'a walgeettii isaa ta'uu hafeeti keessummaa ta'a jechuudha walgeettii sanarra. Kanaaf walgeettiin uduu hin geenne namni waan sanii hidhaa qabu background information ka barbaachisu nama tokko himuuni baay'ee gargaaraa jechuudha. Ka biraa walgeettiin kun akkamitti akka geeggeeffamuu qabullee firriftee himuun si gargaara. Fakkeenyaaf yoo namni dubbachuu isarra jiraate yoo gaafii kakaasu taate yoo wal mormii taate yoo maal taate waan adda addaa akkaataan walgeettichi itti geeggeeffamu namoota firriftee guyyaa walgeettii ta'uu danda'a guyyaa walgeettii saniin dura ta'uu danda'a firrifteeti akkaataa walgeettichi itti geeggeeffamu yoomin akka namni gaafii gaafatu yoomin akka yaada kennatu yoomin dura dhaabbannoo akka dhiyeeffatu maali kanneen firriftee yoo beessifte namni waan san qajeelatti kennaa jechuudha. Akkuma kunoo ciree laaqana hirbaata jedhanii akkasiin lafa kaa'an kana walgeettichallee waan adda addaatti goote yeroon kun yeroo waa gaafattanii yeroon kun yaada kennattan yeroon kun yoo waan garaa isin hanqatee fiidbaakii itti kennitanii wanti wayyeessitan yoo jiraatte jettee akkasii adda yoo hirtee jiraatte wanti inni darbu martuu wama kanneen keessa jiraa jechuudha. Yookiin si jabeessuu waa dubbata yookiin waatu garaa hanqateera yookiin ofii qoodarraa fudhachuu fedha. So waan inni silaa dhibee ati inni si darbee booda dhabbii uumu kana firriftee waan kana maraa godhachuu hin dandeetta jettee lafa yoo keettee fi jiraatte waan inni godhuu hin dandeenye illee firriftee lafa keette akkasitti beekaa jechuudha. Kun ammoo wanti gargaaru walgeetticha kana yeroo fixxellee waan kanarra waliigallee wanti dubbatame kana hojiin walii kennanii adda qoodne kana wanti horii yoo kennan taate horii hagana yeroo akkanaatti kennitanii akkana kafaltanii maalii ta'e jetteeti barreessiteeti yookiin ammoo afaaninuu qajeelatti himuu danda'u jechuudha. Walgeettii yeroo waamtu walgeettiin bifa hedduu qaba. Maaliif walgeettii jettee dhiftee cufaa isaa waamtu jechuudha. Atiin pilaanatti godhuu qabda. Tokko walgeettii namni wanti wal ga'uuf odeeffannoo adda qoodamuuf. So atillee waa qabdee qabattee dhufta atillee waa kennita kunillee waa kennaa akkasitti waan namicha kaan bira jiru si birallee dhufa wanti si bira jiru nama kaan bira dhufa. Amma fakkeenya waa'ee Oromoo namni martuu walitti dhufe yeroo hiriirri biyya deemaaru qe'ee keessaniif maaltu ta'ee bakka irraa dhufte maaltu ta'ee jedhee kunillee achii odii kennaa kunillee achii odii kennaa walitti qabdeeti waan kan biyya guutuu waan deemaaru dhiyeessuuf si gargaara jechuudha. Kun ammoo oduu kana waliif fiduudhaan waan akkama hiriira qindeessuuf si gargaaraa jechuudha. Waan adda addaa kanneen walitti qabdeeti yaada adda addaa haa ta'u odeeffannoo adda addaa haa ta'u waan wayii waliin qindeessuuf si gargaaraa jechuudha. Ka biraa akka kunoo saantiimii nama waliif buusuuti waan adda addaa waliif fuuteeti waan silaa hin goona jettee guddaa gootu tokko godhu. Fakkeenyaaf akkama hawaasni Ameerikaa isteetni adda addaa walitti dhufeeti maqaa Oromootiin Waashingtaniin dhaqeeti rakkoo Oromoo kana seenetitti akka dhiyaatu godhaniiti mootummaa Ameerikaa rakkoo kana akka Oromoo waliin dhaabateeti rakkoo jiru kana Oromoo akka gargaaru yookaan ammoo akka Oromoo tana beekeeti gargaarsa mootummaa wayyaaneetii godhaaru kana akkaataa irraa dhaabuu danda'u irratti godhaa jechuudha. Kun maal godha? Kun yaada wal jijjiiruu yookaan ammoo gorsa walii kennuu irraa dhufaa jechuudha. Walgeettiin biraa walgeettii mariif walgeettu. Kun amma yoo namni waliin muufatee jiraate rakkoo adda addaa hin jiraame wanti nama dhibee namaa galee hin jirre yoo jiraate walitti dhufanii ambee kana yaada ambee ati akkam yaadda maalii jetteeti yaada adda addaa walafoo qabdeeti akka wal hubannoon uummata jidduu dhalatu warra walii hojjetu jidduu dhalatu godhuuf si gargaaraa jechuudha. Ka biraa wanti namni wal ga'uuf rakkoo dhalata. Rakkoon takka yeroo dhalatte rakkoo san furuuf walgeetta jechuudha. Yeroo rakkoo furuuf walgeettu yoo ofii kan keetiitti deemte yookiin rakkoo san akka tokko furtaa jechuudha. Namni kun illee akka biraatti fura. Amma fakkeenyaaf
hawaasa geggeessaa ture gara waggaa 5tiif. Yeroo amma nama hawaasa kana walitti qabdu nama adda addaati dhufa. Namni adda addaa dhufu kun rakkoo ati timtu kana waan qabuun furuuf deema. Ka horii qabu yoo namni dubbii kaasee akkana godhanii maalii godhanii yaani rakkoo kaaka dhiisaatii horii buusaadha. Maaliif inni rakkoo maraa horiin furatanni. Horii waan qabuuf waan biraa waan si kennuun qabu horii kennaas hin jedha. Uduu namni uumaan dubbanne. Ka baratee baradheeraa iskuula deemeera jedhu ammoo waan kana pilaana barbaachisaa akkana godhuu barbaachisaa dookumentii adda addaa qopheessu innillee beekumsa qabu saniin rakkoo san furuu deemaa jechuudha. Ka amma hojiin waan adda addaa ammoo lakki marii harka hedduu nu barbaachisaa walgeettii biraa nu waamaa jedhanne ammoo innillee yeroo rakkoo kana furuu deema. Maaliif yoo harka hedduu waliin deddeebanii waliin ta'anii mari'atanii rakkoon kun hin furama jedhee wanna jedha. Ka amma horii qabu sun yookiin yeroo hin qabu. Yeroo amma kun ka'ee walgeettii biraa nu qabaa hin dallanaa jechuudha horii sun. Horii buusaa kaaka dhiisa waan biraa maal gootan ala kanatti horima wanti kenna wanti biraa maali uummata kenna horima kennanii siin jedha. Kun ammoo beekumsa hin qabaanne maali hin qabaanne yoo namni walitti dhufe nuu wal dhageennee hin jiru walitti dhufnee takkaa waliin dubbachuu qabna. So amma kunuu rakkoo adda addaa uuma. Akka namichi horii qabullee horii isaatiin qabsoo gargaaru ka beekumsa qabu beekumsaan akka gargaaru ka yeroo qabu yeroo akka gargaaru ka muuxannoo qabu muuxannoon akka gargaaru waan adda addaa kanneen waliif fiddeeti rakkoo Oromoo jisu tana furuuf si gargaaraa jechuudha amma walgeettiin. Yoo amma cinaa maraa arguu ka dandeettu taate yoo ati illee waan tokkitti callaa ka argitu taate rakkoon sun furamuu jechuudha. Ka biraa murtiif wal ga'u. Murtiin fakkeenyaaf Oromoo rakkoo guddaa keessa jira, ajjeefamaa jira, hidhamaa jira, hiyyoomee qeerraa buqqa'ee beela'ee dhumataara jechuudha. Amma namni Oromoo ka ala jiru kun nama 500,000 yoo ta'u taate yookiin immoo 300,000 yoo ta'u achi keessaayyuu namni 100,000 walitti dhufeeti lakki amma lolanneet biyya teenya bilisa baafna yookiin ammoo horima biyya ergaa kanaa haa dhaabnu jedhee irra walii gale namni 100,000. Horii amma namni 100,000 ergu yoo xiqqaate $300,500 haga 1,000 erguun mala namni tokko 1,000 fakkeenyaaf biyya sanirraa yoo dhaabe namni 100,000 jechuudha. Horii guddaa jechuudha. Qaama mootummaa Ameerikaatiin hin gargaarinaa jedhaa kun ufiyyuu godhuu hin danda'a jechuudha. Ta'u ofiitii ergaa mootummaa Ameerikaatiin ammoo dhiisaa jedha. Isaa kana komitmentii jenereetii godhuuf si gargaaraa jechuudha. Amma yeroo gargarii walgeettii geetteeti adhaan irraa jalqabneeti akkana godhuu qabna. Nama akkana godhe akkana goona. Horii akkana goona. Waraana akkana ijaaranna. Maali jedhanii waan san irratti waliigaltee yookiin komitmentii uumaniiti waan kana adda qoodatanii adda ka'uuf si gargaara jechuudha walgeettiin. Ka biraa wal dhaga'uuf wal dhufa jechuudha. Warra amma karaa adda addaa deemu jechuudha. Lakki qabsoo tana karaa nagaa geegessina jedha. Kun karaa waraanaa geegessina jedha. Kun ammoo lakki achuma keessattuu dimokiraasii yoo godhan ta'a jedha. Namni kunniin walitti dhufee lakki dhugaa karaa deemna yaada adda addaa qabna. Garuu ammatti waan akkana irratti walii haa gallu. Dhaaboleen jiran siyaasaatiif hawaasni addunyaa irra jiru kun martuu xalayaa bifa takka addunyaa kana mootummoota marattuu haa barreessinu. Waan akkanaa haa goonu. Wanti alatti dubbannu nu martinu waa adda addaa haasa'u irra ji'a lamaafi waa warra hidhaa irratti haa dubbannu. Ji'a tokko waa warra qeerraa buqqee irratti haa dubbannu. Ji'a tokko waan bilisummaa irratti haa dubbannu. Ji'a tokko waa akkanaa irratti haa dubbannu jedhaniiti waan wayi irratti walii galaniiti waan walii galan san namni martuu facaaseeti Oromoo bifa tokko dubbattu Oromoo waan tokkoof dubbattu. Maaliif kakaan illee ji'a kaanii dubbatte kakaan illee ji'a kaanii dubbatte kakaan illee ji'a kaanii dubbatte akka kunoo dagoo waamiiti jechuudha. Biyyatti dur namni dagoo wal waamateeti maasaa taraa walii qota jechuudha. Hadha kiyyatu qotamaa boru ka ebaluuti qotamaa maasaan keenya martuu adda adda jechuudha. Kana jechuun waliin hojjechuu hin dandeenyu jechuu miti. An boru maasaa kee dhufaati boru maasaa kan kee dhuftu. So akkasitti walii galee namni waan tokko waan irra wal dhaga'u tokko uumateeti akkasitti akka inni deemu gargaaraa jechuudha. So walgeettiin faayidaa adda addaa qaba jechuudha. Walgeetti mataa ta akkamii waamna ta maal ittiin goonu waamna jedhanii akkasitti yoo irratti yaadanii jedhanii waan walgeettiin milkooftu keessaa tokko jechuudha. Bifa walgeettii tanaayyuu beekuun. Kun walgeettii yeroo geeggeessitu warra walgeettii kana midhaasanii warra walgeettii balleessantu jira. Tokko warri walgeettii midhaasu warra yeroo namni waliin mufachuuf ta'u jidduu seenee waan san laaffisu
warra yeroo namni gariin waan maraa fudhachuuf ta'u diqqoo waa ofiirraa gadhiisee akka namni kun wayyatu godhu yeroo garii yeroo dubbiin karaa irraa baatu warra namaa dubbii san namaa qulqulleessee karaa irra namaa deebisu warra yeroo garii ammoo fuudhee dubbii sana gara akshiniititti gara namni akka waa dalaguutti deemsisu namni gariin ammoo nama dubbii sana walitti qabeeti tanama maraatu wal keessa naqee akka biffeetitti nama maraayyuu dhiyeessee namni martuu yaanni isaa achi keessatti akka mul'atu godhu kun ammoo ka humna namaa kennu injiraami uduun jirru Oromoon akkanan taatu nu wareegamne akkana taanaa jedhanii injiraami nama namoota jajjabeessan kun ammoo nama dubbii dabsaaru eegu balbala banuu ta'ee cufuu ta'ee wanti Oromootuun akka miidhamne walgeettii irra eegu waan akkas warri akkasii warra amma waan tokko midhaasanii jechuudha warri walgeettii balleessan yeroo baay'ee warra hennaa maraa anuma callaa dhagaa jedhaniiti walgeettii jeeqanii dubbii isaanii malee wanna jedhan jechuudha kun warra namni biraa kan dubbanne dhooggane kun warra walgeettii dhiisanii deeman utuma namni haasaaru hin ariifadha jedhanii hennaa maraa dhiisaa deemantu jira. warri gariin warra yeroo namni dubbatu akka namni dubbanne jidduun wanna jiru namni gariin ammoo walgeettii keessa taa'ee nama ollaa isaa waliin jiru waliin haasa'u warri gariin ammoo warra haga walgeettii jidduun namni baheeru dhufeeti waan namni bira darbe sani waan hin galleef walgeettii kana jeequ jechuudha warra akkana yoo amma warra walgeettii kana akka inni milkoofne dhoogu kanneen keessaa wanna goote walgeettiin kan kee milkaa yoo warra walgeettii deeggaruu armaan dura dubbadhisaniin jajjabeessite walgeettiin hin milkaa jechuudha. Kanaaf waliigalatti walgeettiin tokko kan milkaa'u yoo takkaffaa walgeettimaa hin barbaachisu jettee yaadde lammaffaa bakki isaa qajeelaa ta'uu qaba yeroo isaa qajeelaa ta'uu qaba namoonni achi argamuu qaban qajeelaa ta'uu qaban nama achitti argamuu isarra hin jirre yoo achi waamte rakkoo ta'aa jechuudha. Kabiraa namni akka waati walgeettiif san amanu nama maraa ija tokko ilaaltee yaada nama maraa fuutee murtii qajeelaa kan waliin murteessitan akka hojiirra oolchu irratti yoo hojjetame walgeettiin takka hin milkoofti walgeettii sanillee namni harka hedduu dhufeeti akka irraa qooda fudhatu godhuu danda'a. Kanaafuu walga'uu callaa aduun taane walgeettiin tun maaliiti maal goonaa walgeettiin booda maaltu dhalata walgeettii malee waan kana godhuu hin dandeenyu yaani irra ilaalanii irra mari'ataniit walgeettii tokko waamuun walgeettiin tokko akka milkaa'u godha jechuudha. Walgeettiin milkaa'e jechuun wanti sabaa milkaa'aa deemaa jechuudha. Kanaaf waan walgeettii isin martuu bakka jirtanitti walgeettiin kenna akkami geegeffannaa akkami walgeettiin kenna milkaa'aa waan jedhu irra deddeebi'aati waliin mari'adhaa walgeettii akkanuma walgayaniiti hennaa maraa homaa hin buufne tokko qopheessuun barbaachisaa miti. Walgeettii yoo walgaan waan qara qabdurra waa wayyeessu rakkoo furuu haa ta'u waa haaraa uumuu haa ta'u waa walitti qabuu haa ta'u fedhee haa ta'u walgeettii waa wayii bu'aa buusuu qaba yoo ka waa bu'aa hin buufne taate homaa wannoo kan goone taate walga'uunuu barbaachisaa miti. Kanaafuu namni martuu irra deebi'eeti waa'ee walgeettii bakka jirutti akka mari'atu isiniin jedha sagantaan mala jireenyaa kan isinii qopheesse asumaan raawwataa yeroo gaarii. Hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaan isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan nu waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya sanbataan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.